Ajaja olaanaa ABO maroo dirribaa Taanzaaniyaatti marii nagaa irra jiran tibbana marii kana zum bakka bu'oota deeggartoota ABO waliin taasisanii Oromoon hojii ijaaramuu qaba jedhan. Marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi ABO gidduutti guyyoota 10 oliif Taanzaaniyaa magaalaa Daar es Salaamitti gaggeeffamaa jira. Mariin kun yoom xumurama kan jedhuu fi wal hubannoon akkamii ragaamira kan jedhu ilaalchi odeeffannoo gahaan hin kennamne. Yeroo jalqabaaf marii nagaa irratti qaamaan argamuun kan himataa jiru maroo dirribaa 8 bara 2023 sa'a 5 irratti dubbachaa jira jechuun karaa Zoom ergaa dabarsan. Garuu waa'ee marii nagaa itti jiran osoo hin ibsin hafan. Warra siyaasa hin baatu ijoolleedha. Kaayoo hin qabdu jedhamee tuffatamaa turetu har'a addunyaa kana dubbachaa jira. Waan hojjetameen madaalaa malee oduudhaan miti jedhan. Waan amma deemaa jiru kana sana gochuu hin barbaadu. Naamusa isaas miti waan ta'eef ajajaa olaanaan ABO kun uummanni Oromoo hojiin wal haa dorgomu, arrabaan wal hin dorgomin, mataa gadi qabachuun hojjedhaa mul'achuun gatii hin qabu jedhan. Yeroo dheeraaf carraa miidiyaa hawaasaa fayyadamuun bal'aa akka hin qabne kan hime Marroon dubbii isaa kana maricha irra kaa'uun moo yaada hawaasa miidiyaa irraa hubachuun kana dubbate kan jedhu ifa miti. Waa'ee deeggarsa maallaqaa deeggartoota isaanii biyya alaarraa ergamaa yoo dubbatan ani gama koo maallaqni iyyuu haaf jechaan jira. Namuu ogummaa isaan haa ijaaramu jedhan. Sirna ijaarrachuu feena dhaloota dhufuuf biyya akkamii sirna akkamii ijaarra kan jedhudha. Nuyi ni dabarra garee legaasii akkamii keenya dabarra kan jedhutu nu yaachisa jedhe. Oromoon paartii biraas ijaarrachuu danda'a jedhan woboon qofaa miti. Dhaaba tolfadha. Sabni bal'aan kun dhaaba baay'ee yoo qabaate ani mormii hin qabu. Maqaawwan garuu daldalamuu hin qabu. Marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi ABO irratti gama lamaaniinuu namoonni 7 hirmaachaa jiru. Gama mootummaa Itoophiyaan Ambaasaadar Reediyoon Huseenii fi Ministeera Haqaa Dr. Geediyoon Timootiyoosi fi kaan hirmaachaa jiru. Gama Afrikaa ergamaan aadaa Ameerikaa Maayik Haamer marii kana irratti hirmaataa jira. Gama ABO ammoo maroo dirribaa fi itti aanaa isaanii Gammachuu Abbooyyee hirmaachaa jiru. Waggoota 5 darban kana keessa godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti rakkoo nageenyaa hammaateera. Yeroo marii nagaa gaggeeffamaa jirutti maaliif lolli kun jabaatee kan jedhu ifa ta'uu baatus kun kan jalqabaa miti. Mootummaan Itoophiyaa erga maricha jalqabee torbaniin booda karaa ministeera dhimma alaa ibsa yoo kennu marichi itti fufee jiraachuun ibsi. ABO fi mootummaa gidduutti mariin jalqabuun wal amantaaf wal hubannaan akka jiraatu taasisuu danda'a. Mootummaan Itoophiyaa wal dhabdee gidduu isaanii jiru kana karaa nagaa furuuf yeroo hunda taa'uu hima.